gaafatamummaa ta'uu qajeelatti hubadha. Amaanaa ta'uu qajeelatti hubadha. Silxaanni jaallatamaa ta'uu qajeelatti hubadha. Kursiin akka mi'aayu qajeelatti hubadha. Kursii yoo namni si filate, yoo namni si barbaade wanni godhan hin jiru. Alaa kulli haalin inna khayra man ista'jarta alqawiyyu alamiin. Kanan dagatina. Nami isin fiduu qabdan sharxii lama guutuu qaba. Tokkoffaan jajjaba ta'uu qaba. Barnootaan jajjaba, aqliin jajjaba, beekumsaan jajjaba, hubannoon jajjaba, ijjannoon jajjaba, haqa dalaguun jajjaba, haqa tiksuun jajjaba, dhugaa dubbachuun jajjaba. Nama jajjabatu barbaachisa jechaadha. Jajjaba jechuun jismii qofaa miti. Jismiin jajjaba ta'uun dirqama. Walaakin jismiinis quwwaa qabaachuu qaba. Namni okkolaa, laamshayaa, caccabaa, bututaa, rukutamaa kana nutti fidanii guyyaa mara kama achii booyu fooxaa ofirra buusee akkana godhan mootummaan akkana godhe qabaleen akkasuma godhe. No. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إما في لأنه برو راها صفنا، في لأنه برو، في لأنه درجة جيسا، في لأنه وربرتي برنوتا أكاديميك أبو، في لأنه درجة جيسا، في لأنه دبرتي كتالي أفرانا فنجتشا. Dargaggeessaa fi hayyootaaf waa walii dabarsina jechaadha. Akkuma beekamu kaa filannoon dargaggeessaa kan hayyootaa kan beeytotaa guyyaa boruu gaggeeffama. Waan gabaabduu walii yaadachiisnee amaanaa walii kenninee wal biraa kaana. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam innakum satahrisuna ala al-imaara wa satakunu nadamatan yawma al-qiyaamah. Namni hunduu taayitaan jaalata, namni hunduu aangoon jaalata, namni hunduu bakka silaa barbaachisaa ta'e ga'uu ni jaallata. Walaakin isa kana walitti tokkoffaa amaanaa diiniitu jira, lammaffaa amaanaa hawaasaatu jira, sadaffaa sammuu kennatu jira. Sammuu waan nu hubattu, waan nu gaafattu, Rabbi birattis hawaasa birattis seenaa irrattis nu gaafattu sammuutu jira jechaadha. Idan filannoo boruu gaggeeffamu keessatti warri musaqqafaa intellectuals warri taatan maaltu isin irraa eeggamaa kan jedhu walii ibsina. Ilmi namaa gaafa jiraatu jireenya isaa keessatti waa barata. Wanni baratuuf jalqaba uf beekuuf barata. Eenyummaa isaa beekuuf barata. Eessaa dhufe? Maaliif dhufe? Maaliif jiraachaa jira? Akkamitti jiraachaa jira? Garam deema? Eenyuun na fide? Eenyuun bira dhaqa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Yoo lafa beeke, yoo hawaasa beeke, yoo jireenya beeke, yoo addunyaa dubbisuu danda'e ilmi namaa galeefii jiraa jedhamee yaadama. Beekumsis barnoonnis galeefii jiraa jedhamee beekama. Wa illaa innuu barnoota biraa isa barbaachisa. Idan tokkoffaa filannoon kun filannoo hayyootaati erga jedhame, filannoo beektotaati erga jedhame, wanni hundi beekumsa irratti rarra'aa jechaadha. Warri beekumsa gahaa hin qabne, beekumsa gaarii hin qabne, beekumsa dandeettii hin qabne, amaana uummata irraa fuudhanii, responsibility jiru fuudhanii, after that accountability tu duubaan jira, itti gaafatamummaatu duubaan jira. Responsibility jiraannaan accountability tu duubaan jira jecha itti gaafatamummaa duubaan jira. Itti gaafatamummaa kana jalaa ba'uuf namni qophoo qabaachuu qaba. Role number 1. Diin al-Islaam amaanaadha. Inna Rabbi subhanahu wa ta'ala عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جل ربي سبحانه وتعالى. أمانة ربي باتشون أفلوف تجتشال. Then gateettiin kee danda'a, ceekuun kee danda'a. Ask yourself. Uf gaafadhu. Dandeetta.
jalqabumayyuu maaliidhaa fi dargaggeessi hayyuu walaa filatu jedhame. Dargaggeessi hayyuun wanni walaa filatu jedhameef tokkoffaa hayyuun hayyummaa isaa hawaasaaf haa oolchuufi hawaasa muslimaatiif haa oolchuuf hayyuun barbaadame. Lammaffaa beekumsa isaatiif barbaadame. Sadaffaa jenereeshinii haaraadha. Jenereeshiniin haaraan immoo jenereeshinii galeef ka hubate ka barate ka teknooloojii walii galu advaansed warra ta'e jechaadha. Jenereeshiniin haaraan lafaa dhufu advaansed warri ta'e kun waa baay'ee itti fayyadama. Tokko konspirasiin hin jiraatu. Maxxalaala faayinoorin jechaadha. Konspirasii siyaasa miti kun wal kuffisuu wal jala dalaguu waan akkasiitiin kuni hojii rabbiiti. Xiqqaachuunis as keessa jira, salphachuunis as keessa jira, ulfaachuunis as keessa jira, kabajamuunis as keessa jira. Then konspirasii hin qabu. New generation amma jiru kun warra hisdii hin qabu, hiqdii hin qabu, ghilli hin qabu, namimaa hin qabu, ghiibaa hin harkisu. At least fooyya'aadha. To some extent fooyya'aadha. Lakki warri gurguddaan akkas jechaafi miti. Trendiin amma jiru namni mataa isaatitti biiziidha. Ruuhii isaatitti biiziidha. Jireenyi isaa biizii isa godha. Jiruun isaa biizii isa gooti. Wajji jireenya hawaasaa biizii isa godha. Ikoonomiin biizii isa godha. Barumsaan biizii taha. Waa hedduun biiziidha jechaadha. Akka kaleessaa san abbaan nama nyaachisu haati nama nyaachistu kulli nama isin argitanii kun akka ittiin jiraataa jiru the survival of the fittest. Dursee argame, dursee mul'ate, dursee warra nyaatu jechaadha. Dursee argame, dursee hojjete, dursee warra afaan kaahatu. Kanattu jira. Kaleessa haadha, abbaa, fira, sanyittu nama nyaachisaa, nama qallaba, lafa namaa kennanii waan adda addaa nama godha. Har'a akkasii miti. Ijoolleen waggaa 12 gabaa keessa jirti. Ijoolleen waggaa 15 biyya alaatti godaanaa jirti. Ijoolleen waggaa 20 haadha abbaa mana ijaarra jettee baharatti dhumaa jirti. Ijoolleen waggaa 30 bultii ijaarranna jireenya fooyyeffanna jettee biyya ambaatti baqattee hafaa jirti. So the survival of the fittest. Amma qurxummii guddootu qurxummii xiqqoo nyaataa jiraata. Now at the moment yeroo amma keessa jirru kanatti jechaadha. Namni tokkochuu roozii flaaworii afanii fi namni addunyaa tanarraa ol guddate hin jiru. Challenge keessa ba'a. Kanaafuu you have to pay the price. Hin kafalta gatii kafalta. Kafalteeti nama kataatu. Eega gatii kafale immoo waliin xalafu, wal jalan deemu, waliin fokkisu, waliin hassadu, waliin waanyu. New generation, the best generation kan jedhamu kan. New generation kun immoo filannoo ummata Islaamaa keessatti dursa walii kennee dursa walii yaadachiisee ka humna qabu humna kennee ati na hoggani ani si duuba jira waliin jedhee itti dhiyaachuu qaba malee I'm the first you are the second minaamin akkasitti waliin jedhanii wal duukan deemu tokko kana. Lammaffaa namni tokko beekumsa qabaate iskiilii jalatti qabaachuu qaba dandeettii. Beekumsi waan biraati, ogummaa waan biraati. Ogummaa kanarratti bulchiinsa irraa ka'eeti ogummaa ka qabaatu. Liidara ta'u irraa ka'eeti kan qabaatu. Liidariin out of the box yaada jecha. Out of the box. Waan haaraa oomishuu, waan haaraa fiduu, hawaasa gara haaraatti geessuu, gara guddinaatti geessuu. You should have to know the difference between development and change. Nama jijjiiramaa miti nuka amma barbaannu guddina barbaanna. Jijjiirraa gabatee jijjiirree muka jijjiirree qorii jijjiirree dhagaa jijjiirree nothing is there. Jijjiiramaa miti kan amma barbaannu. Just have to bring new idea. Waan haaraa fiduu qabda. Creativity qabaachuu qabda. Kanaan shabaaba taata, kanaan musaqqafa taata, kanaan dargaggeessa taata, kanaan hayyuu taata. Waan haaraa fiduun, waan haaraa oomishuun, adeemsa haaraa fiduun, modaalitii haaraa dhiyeessuun, istiraatejii bareedaa dhiyeessuun. Karoora bareedaa fiduudhaan, tarsiimoo bareedaa lafa kaa'uudhaan, galma bareedaa kaa'uudhaan hayyuu jedhamta malee just it's not about document. Documentii walitti qabannee hayyuun ta'ama. Zan nama documentii 5, 8, 10 qabatee tajaajila ufiitiif ooluu hin dandeenye. Nama documentii 4, 5 baratee hanga ammaa jiruu isaan fooyyesse. Nama documentii 5, 4, 5, 6 qabatee hawaasa waluu galuu hin dandeenye. Nama documentii 8, 10 baatee hanga har'aa jijjiirama hin fidin Wama tokko nun godhu. So kan barbaannu amma jijjiiramaa miti.
guddina barbaadda guddina hawaasa muslimaa guddina hawaasa muslimaa guddina hawaasa muslimaatiif immoo you should have to be a good leader leader bareedaa ta'uu qabda leaderri akka reefsi hin jenne isaanii you have to lead by example ati fakkeenya taatee hoogganuu qabda sihi nama ajajuuf osoo hin ta'in ka dhuftu ati hojjettee argisiisuuf dhufuu qabda servant leader ta'uu qabda gadi jettee ufii hojjettee ati fakkeenya taatee modaalitii keetiin karaa barbaachisaa ta'een dhufuu qabda malee trendii duraan baratame trendii shakkoonni kenna ittiin deemaa bahansan atillee isuma fudhadhee deema jettee akka hayyuutti yoo ka dhuftu taate it doesn't make sense hin ta'u kanaafuu warri boru filatamuuf dhuftan warri boru qophoo qabdan keessattuu dargaggeessi nama hayyuu nama beekaa nama dandeettii qabu uf dura dursa why role number 1 ba'aa isin irraa baata role number 2 itti gaafatamummaa fudhata role number 3 itti gaafatamummaa fudhachuu qofa osoo hin ta'in itti gaafatamummaa sitti kenna role number 4 gaaffilee ati waggaa 100 gaafachaa baate bakka tokkotti qarcaatii tokko keessa deebisee si gaafata role number 5 waan fudhatuu fi waan kennu beeka give and take waan mootummaa kennu beeka waan mootummaa irraa fudhatu beeka waan hawaasaa kennu beeka waan hawaasa irraa barbaadu so nama humna qabu uf duratti deebisa nama dandeettii hooggansaa qabu uf duratti deebisa nama hawaasa keessatti hawaasa fuudhee deemuu ni danda'u bakka tokko irraa bakka tokko geessuu danda'u uf duratti deebisa allas gatii guddaa kafaltu jechaadha inni lammaffaa yoo danda'ame akadamiirraa akkasuma diinirraa nama haaf qabu asoo ta'e the best option because namni dhufu kuni diinirraa waa beekuu qaba yeroo hunda sheeka waamee kun maal jedha sun maal jedha jechuun hin qabu at least ilmii xixiqqoo jalaa qabaachuu qaba ilmiin xixiqqoo hin qabdu but yoo kaanii walitti ilaalle cumulative ilmiidhaan walitti yoo ilaalle xiqqoo isii waa diinirraa noohaa qabaachuu qaba ihtiraama namaa godhuuf sheekota kabajuuf diiniin bid'aa haraam shirki halaala waan jedhantu keessa jira so kunniin hundi waan hin taane murteessanii gaabbuu irraa jalqaba akka hubannoo ta'uuf namni dhufu kun musaqqafa namni jedhanin intellectual namni jedhanin kun diinirraa noohaa xiqqoo isii qabaachuu qaba yoo kanan ka dhufu taate to some extent jijjiirama jedhamu sanirraa gara guddinaatti deemna jechaadha jijjiiramni ani rifeensa adii qaba let me tell you by example jijjiiramaa fi guddina isinitti haayimu fakkeenya godhee isin haayimu ani rifeensi kiyya kun areenni kiyya kun gaafa ani waggaa 40 gadi gurraacha ture dan amma kun adiidha kun jijjiirama guddinaa miti so namni rifeensi isaa gurraachi gara adii deeme gara qabriitti deemaa jira malee gara guddinaatti deemaa hin jiru bilchina isaa xumuraa jira jedhamee beekama so this is jijjiirama kanattu jijjiirama jedhama it's a change it's not a development wanni jedhaniin kun guddinatti achi ce'uudhaaf jijjiiramni barbaachisaadha garuu amma jijjiirama bira dabarree jirra majlisa qabna wajjira qabna institutionii qabna gad dhaabbatee jira institution kun hujii barbaada institutionii hujii barbaadu kana keessatti ammallee jijjiirama gabateen jijjiirru sunsuma jijjiiraan oollu kuni waa tokko nun godhu it doesn't make sense as I told you before kuni hin barbaachisu kan barbaachisu maalinni nama guddina fiduu danda'u nama waan haaraa burqisiisuu danda'u nama ilaalcha bareedaa deemuu danda'u nama hawaasa walitti qabachuu danda'u nama mu'tadila ta'e nama dhugaa dubbatu nama haqarra ejjetu nama adeemsa isaa keessatti dogongora yoo hojjate sorry jechuu danda'u kanattu dhufuun barbaachisaadha generationiin haaraan kana irraa barbaadamu generationiin haaraan wanni eeggamuuf kana why young people should vote maaliif fila shabaabni kun biyyattu kasaati diinittu kasaati haftee hawaasa kanaati borga nama ulamaani kun irraa godaanee kanatti walitti hafa dan experience argachuu qaba muuxannoo bareedaa argachuu qaba hojii qajeelatti leenji'uu qaba waan sila hawaasni muslimaa barbaadu ammarra train godhee dhufuu qaba kanaaf young generation ያስፈልጋል ማለት ነው የተማረ የነቃ ያወቀ አንደርስታንድ ያደረገ በቂ ዕውቀት ያለው
በቂ ችሎታ ያለው ሰው ነው የሚፈለግ። ከነቱ በርባቺሳ ኡመተ ሚርጋ ሳ ቤኩ ኡመተ ሚርጋ ሐዋሳ ቢራ ቤኩ ኡመተ ሚርጋ ኢሳ ከበቺሱ ኡመተ ሚርጋ ሐዋሳ ከበቺሱ ደንደው ጀነሬሽኒ ሚርጋ ኢሳ ቤኩ ጀነሬሽኒ ሚርጋ ነመ ቢራ ቀጄለቲ ቶኮ ቶኮም ቤኩ ጀነሬሽኒ መብቱን የሚጠይቅ መብቱን የሚመልስ የሚቀበል ከነቱ በርባቺሳ ይቻል It's not about making money. Santimi hojjechuu fi miti kan dhufamu. Ambareellaa wayii jala taa'uu fi miti kan dhufamu. Kan dhufamuuf hujii fi kan dhufamuuf itti gaafatamummaa ba'uu fi kan dhufamuuf ajrii barbaacha Rabbi irraa subhaanahu wa ta'ala jannata barbaaduu fi gaayaan kenna at the very end gooliin kenna at the very end gooliin kenna jannata argachuudha. Namni hoggansa islaamaa ta'uuf dhufu tokko nama kana sassaabee gara jannataa geessuuf dhufa malee addunyaa tanarra deemee ilillii nama facaasee roozii flower nama facaasee akka namni irra deemuufii miti. So bulchiinsa nama beeku ችሎታ ያለው አቅም ያለው ብቃት ያለው የማኔጅመንትም የሊደርሺፕ ኳሊቲም ያለው ሰው ነው መምጣት ያለበት። hayyoonni bor wal filtan akkasitti hisaaba godha wal fila. Nama of jijjiire nama qalbii ofii jijjiire nama qorqalbii ofii qopheesse nama xiinsammuun isaa hawaasa san fakkaatu nama hariiroo hawaasaa qabu nama hawaasummaa jabeessuu danda'u nama diinii kanaaf gatii kafaluu danda'u. Look at that. Dogongora tokko akka hin dogongora. Akka amma deemnu kanatti wanni hundi siree irraa sireetti ta'uu dhabuun hin mala. You have to pay more. Waan amma dalagaa jirtu kana caalaa kafaluu dandeetta. Maaliif wali bu'iinsa jira, araarama jira. Mirga hawaasaatu jira, gaafachuu jira. Ijoolletti mana barumsaa irraa ari'ama, gaafachuu jira. Jalbaaba ijaaba hiikkadhaa jechuu jira, itti gaafatamuu jira, gaafachuutu jira. Mirga siyaasaatu jira, mirga diinagdeetu jira, mirga eenyummaatu jira. We are now at the moment we are a political society. Miti ufiinaa jennu malee no. Nuti political society akka ummata islaamaatti. Trendii duraan baratame islaamni jimaa gayootti kennan hin ga'a jedhamu sanii miti amma ka jiru. Advanced people no ka amma sirra jiru jechaadha. Kanaafuu shabaabni amma jiru kun qeerroon amma jiru kun islaamummaa irratti babbaqii darajaa dhufuun barbaachisaadha. Askalaa'uun barbaachisaadha. Garuu kan dhufu kun ka mirga hawaasaa, mirga namaa, mirga amantii, mirga sabaa, mirga biyyaa, mirga eenyummaa ofii identity crisis nama hin qabnetu dhiyaachuu qaba. Zan kanaafuu hayyoonni boruu dhuftan amaanaan isin hin jennu nama humna qabu, nama dandeettii qabu, nama beekumsa qabu dursaa. Waa lamaan godhina. Tokkoffaa yoo namni isin caalu jiraate caalmaan keessan kan beekamuun ati na dursi jechuu keessaniin caalmaan kee beekama malee ati dursuudhaanii miti kan caalmaan kee beekama. So nama humna qabu, nama dandeettii qabu na dursi jedhii kenniif. Na dursi anaa miti ati dursuu qabda jedhin. Give them a chance. Kenniif warra humna qabu sanii kenniif. Dhuftee illee itti gaafatamummaa fudhatta waan ta'eef. Lammaffaa bakki dhuftu kun bakka ganamarraa galgalatti malaayikaan sitti katabdu, Rabbi gubbaa si ilaalu, hawaasni si xiinxalu, seenaan si gaafatu, sammuun kee si raffisuu hin dandeenye dhufta. Rasool majlisa jechuun isa kana. Kanaan alatti hin jiru. Sitti mijachuun mala, sitti mijachuu dhabuun hin mala. I regret jechuu hin dandeettu. Hojii Rabbiiti. Kunillee idaan qabu. Ba'aan inni baatu hin jiru. Atillee ba'aan kophatti baatu hin jiru. Marti isaa qabrii isaa tolfata. So I regret jettee keessaa deemuu hin dandeettu. Har'a murteeffachuun dirqama. Haala sitti hin mijanne keessatti, haala hawaasa kana tajaajiluu hin dandeenye keessatti warra tajaajiluu chaansii dabarsuun dirqama. Wannummaan namni intellectuals jedhamee beekamu, hayyuudha jedhamee beekamu, educated warri jedhamu kuni nama biraa caaluu ni danda'een akka duraan jedhamu sani yetamaaree gidaleen jedhan sanitti sorry jechuu waan beekuufi. Sorry. Dogongora isaa irratti sorry siin jedha. Sorry. Maaliif ilma namaati hin dogongora yeroo hunda misteekiin hin dhabamu jechaadha. Kanaaf sorry jechuu dafee dursee siin jedha. Dogongora tokko sirreessuuf dogongora lammaffaa hin dalagu.
wanni generationiin haaraa advanced jedhamuuf dogongora san irra dhaabbatee sirreessa malee dogongora biraa dalagee isaan haguugee biran darbu. Zan amaanaan waliin jennu for all of you, for all intellectuals, warri boru vote godhuuf deemtan nama isin bira jiru, hayyuu isin bira jiru, beekaa isin bira jiru dursaa bakkee kennaafi. Kenna. Warri immoo humna hin qabne, warri dandeettii hin qabne bagizee xigyaas itti dhiisi. Wanni dhufaa jiru kun ka amma filatamee dhufaa jiru kun hundi isaatu ulamaa standardii qabu. Ka koofiyaa maal ofirra kaayee deemu kana osoo hin ta'in ka dhufaa jiru ka gadi qabee kitaaba isaa xiinxallee qunca'ee barateetu dhufaa jira. Abigaatit asirra dhaabbannee waliin haasoo. Ka dhufaa jiru warra wal nyaatee kitaaba nyaatee guutettu wal filatee dhufaa jira. Then when we come to you, if you are not intellectual, you're brilliant in ta'in, yoo dandeettii hin qabaatin, yoo skillii waan sanii hin qabaatin, akkuma ulamaani warri akademii diinirraa homaan beeku jedhan san normally ragaan sitti ba'ama jechaadha. So nama baay'ee balleessitee badda waan ta'eef warri dhufu kun ulamaa gurguddaadha. Ulamaani gurguddaan sadarkaa ilmii isaatiin dhufa. Ati immoo guduftu sadarkaa beekumsa akademii knowledge qabduun dhufta. Wagguu achi geette akka walitti hin buune nama wayyaa qabu, nama understand godhuu danda'u, nama beekumsa guddaa qabu, nama hawaasa kana fudhatee deemuu danda'u, nama akkasii of duraa kaayatii koottaa. Keessattuu dargaggeessa. Bakki dhufaa jirtan bakka hamileen itti isin cabu akka hin taane. Qophoodhaan koottaa, qo'annoodhaan koottaa, hidhannoodhaan koottaa. Hidhannoon keessan ka sammuudhaa, ka aqliidhaa, ka beekumsaa, ka hubannoo, ka adeemsaa, ka hujii, ka tarsiimoo, ka karooraa, ka galmaa, ka ra'ii, ka mul'ataa. Kana qabadhaati just come forward. And then fit gootee hojii tokko hojjechuu hin dandeettu. Yookiin deemee rakkoo sitti fida. Just you have to say, I will let you know when I am available jettee, sorry jettee gara mana keetii lixuudha. Wayitaa bakka sangeette hin dhufta. Unless ammaaf immoo kasi dursu jiraannaan isa dursitee kennuufiin dirqama. Kursiin hin mi'aaya. Aangoon hin bareeda. Wanni achi keessa jira hundi waan ilma namaa ija isaa qalbii isaa saaru. Shohraa mul'ata qaba. Beekamtii qaba. Achi keessaa waan argamu jira. Waan immoo afaan buufatantu jira bakka garii irratti. Generationiin haaraan kanaa oli advanced warra ta'e jechaadha. Warra waan xixiqqoodhaan kaayyoo xixiqqoodhaan dagamuu miti. Generationiin amma jiru kun warra of dura laalee egeree biyyattii, egeree hawaasaa, egeree amantiisaa, egeree ummata kanaa tokko lama jedhee lafa kaa'uu danda'utu har'a jira. Advanced generation jechaadha. Warri teknooloojiidhaan deeme, warri social platformii irraa seera fayyadamuu danda'u, warri intarneeta qajeelatti fayyadamuu danda'u, warri sa'a kanarratti barnoonni maal akka ta'e qajeelatti hubachuu danda'u ka generationii kanattu jira. Generationii kana uf dura dabarsuun barbaachisaadha. Ijoollee lafaa dhuftu filanii dabarsuun barbaachisaadha. Waxaat ማለት waan umriin isaa 18-20 ta'eef hin jedhamu. Gariin isaa dulloomaatu jira. Ilma waggaa 18, waggaa 25, waggaa 26, 20 ka ilaalchi isaa waggaa 60 oliitu jira. Bakka sakka godhe jecha stagnant kan ta'e kun ka socho'uu hin dandeenye. Ka yeroo fixate kan taa'u jira. Ka ofiillee hin taane, ka hawaasaallee hin taane, ka biyyaallee hin taane. Kana nutti as hin fidina. Nutti as hin fidina. Lammaffaa yeroo hunda warra negative energy hin deemu as hin kaleessina. Hin taane, hin hojjetamne, hin bareenne, hin goone, waliin galle. Negative energy warra qabatee deemullee garana asuma hin fidina. Kunillee hin ta'u. Wanni amma barbaannu kaleessa of duuba garagalee kalee akkana ta'e, kalee akkasna godhan,
taariikni akkana minilik akkana Haile Sillaaseen akkana dargiin akkana wayyaaneen akkana maaliin akkana na godhe jedhu osoo hin ta'in genereeshinii bobboohaa osoo hin ta'in genereeshinii himataa osoo hin ta'in genereeshinii kadhataa osoo hin ta'in genereeshinii haaraa waan haaraa oomishuu danda'u is already past warni tareera sun seenaadha seenaa barreessanii kaa'uudha nu amma seenaa of duuba deebinee nyaachuu hin dandeenyu seenaa har'a hojjannettu bor har'a barraahee bor ilmi namaa itti fayyadama ilmi namaa nyaachuu danda'a so namuma seenaa faarsu qofa osoo hin ta'in nama seera haaraa uumee seenaa san sirreessu nama babbareedaa nu ergu irratti yaala komattuu hamattuu boottuu rakkattuu dararamtuu rukutamtuu daara kaba'uu dadhabde dheebuu kaba'uu dadhabde jireenya kaba'uu dadhabde ka barnoota kufte ka jireenya isii keessatti gadadoon halkanii guyyaa olii gaddeemtu xiggaasiisannaana kun isin fayyadu yoomuun hin fayyadu biyya tarkaanfachiisuuf mararra maalatti asfalgaa xankarra maalatti asfalgaa xiqqoo hadhaa'uu qabda xiqqoo isii hadhaa'uu qabda asirraa namni garagaraa jira namni haalli tokko tokko hin taaneef jira namni yaada garagaraa kennu jira sabtuyyuu maaliif kaleessa maqaa hayyuutiin fiidee dhufte seente kaleessa maqaa beekaatiin dhufte seente kaleessa maqaa dargaggeessaatiin dhufte seente amma bakki hin jiru there is no space at all so hin jiru space hin qabdu space ati qabdu ka barnootaati ka beekumsaati ka dandeettiiti ka hayyummaati ka hojiiti steppii kana yoon qabaanne taate just go there stay there outside achi taa'i take a rest bakka it's not your time in ta'u yeroon isaa ammaa miti yeroon kee ammaa miti fudhadhu gali gara mana keeti achi turi kan kaleessa tilka ummatun qad kalat laha ma kasabat tilka ummatun qad kalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum suni tareera warri tareen waliin taree jira ka ummata keenya boochise ka hidhe ka darare ka rakkise ka genereeshinii kana tumsiisaa bahe hiisisaa bahe biyyaa baasaa bahe asuma si waliin jira now at the moment ammayyuu jira ammaa si keessa jira ammaa filannoof qophaayaa jira kana ija qaroo qabdullaalii ofirraa xiggaasiisa ofirraa dabarsi kana maaliif jennaan tumaa kee hidhaa kee wanjala kee waan duraan dalagde hundatti si deebisu xiggaasiisa kan amma barbaannu barnoota irratti genereeshiniin itti yaada barnoota irratti beekumsa irratti dandeettii irratti hubannoo irratti karoora baasuu irratti tarsiimoo bocuu irratti moodaalitii lafa kaa'uu irratti galma bareedaa kaa'uu irratti waan dhufuuf waan dhufeef waan hojjechuu qabuufi waan hojjetamuu qabu hunda nama hubachuu danda'e duratti as baafadha allas hayyummaan dokumentii qofaanii miti hayyummaan beekumsi arraba qofaanii miti practical workii barbaada jechaadha faktii barbaada jechaadha waan lafa qabatamaa fact on the ground waan mul'atu hojjechuu barbaachisa jechaadha warra kana hojjechuu danda'u just duratti deebisa wal kabajaa sadarkaa walii kenna ilmii keessa walitti hima experience keessa walitti hima muuxannoo qabdan wal argisiisa achirraa immoo nama hawaasa muslimaatiif irra bu'aa qaba jettan just duratti as baasa bring them now achi booda irraa fuudhanii sheekota gargaaranii sheekonni musaqqafa gargaaree akkasitti waliin deemuu danda'a yoo kana hin taane taate gadadootti dhufaa boo'ichatti dhufaa rakkootti dhufaa dheessutti dhufaa guyyaa haqa dubbatantu jira think over it guyyaa haqa dubbatantu jira guyyaa laal abbaa aangoo abbaa taayitaa mujrima dura dhaabbattee it's not clear it's not fair jettutu jira guyyaa saniif qophoo ta'uu qabda dabeessan fidina doqnan fidina sobduun fidina sossobduu fittiin kaleessina ka biyyaan wal dhabdee wal dhooyte hin fidina tarakkattee ganda keessa deemtee waanuma xixiqqoo guurataa jiraattu asin kaleessina asillee geennaan keekii fi paraadoo arginaan wanni qadiyyaan ummata islaamaa become zero ammatti ummanni islaamaa nama dadhaba nama barnoota hin qabne nama kaayoo hin qabne nama adeemsa hin qabne nama karoora hin qabne baachuudhaaf zero tolerance now at the moment
Kanaafuu as dhufee nama wali bu'uura nama bareedaa fida adabaan naamusaan wanni kana jennu har'a hadheessinee dubbannee bor nagaan jiraachuuf har'a walitti himnee seenaa jalaa ba'uuf har'a walitti himnee sammuun teenna asoonuu waqaraa hin bulin hirriba nagaa argachuuf so karaan ittiin dhufamu karaa qulqulluu haa ta'u karaan ittiin dhufamu karaa bareedaa haa ta'u karaan ittiin dhufamu karaa hubannoo qabu haa ta'u nama biyya tasgabbeessu nama hawaasa tasgabbeessu isni galaamiti jechi kun nama biyya tasgabbeessuu danda'u nama responsibility baatuu danda'u nama uf dura laalee gaara duubatti waa arguu danda'u nama ba'aa biyyarraa buusuu danda'u nama ba'aa hawaasarraa buusuu danda'u nama diinagdee biyyaa guddisuu danda'u nama amantii isaa babal'isuu danda'u nama adeemsi inni deemuun scientifical ta'e ka hadiisaa fi qur'aana rabbii kalaama rabbii ittiin hoogganame yoo ta'e is very interesting nama akkasii barbaanna kanaafuu all intellectuals all candidates warri bor dhuftan be aware of eegaa information gaa fudhadhaa itti gaafatamummaa ta'uu qajeelatti hubadhaa amaanaa ta'uu qajeelatti hubadhaa silxaanni jaallatamaa ta'uu qajeelatti hubadhaa kursiin akka mi'aayu qajeelatti hubadhaa kursii san booda wanni jiru mul'anni jiru argamni jiru maqaan jiru kabajaan jiru isinitti mul'atee qofa osoo hin taane kursii san jala dhoqqee jiru sibiila jiru balaa jiru raammoo jiru rakkoo jirtu hunda isii baachuuf akka dhuftuufitti himtee zan yoo garana akka dhuftu taate rabbillee irratti si gargaara jechaadha. Beekumsa guutuu qabaatteef hoogganaa ta'uu hin dandeettu. Dokumentii sassaabdeef hoogganaa ta'uu hin dandeettu. Nabiin Rabbii alayhi salaatu wassalaam irra deddeebinee hadiisa Abaa Dharr al-Gifaariis himaa turre waan ta'eef innaka mru'un daciifun hin dandeettu ilmii qabaattee qofaa miti this is specializationii barbaada kuni ijjannoo barbaada murtii barbaada humna barbaada beekumsa barbaada innakum satahrisuna ala al-imara ya Abaa Dharr la tawallanna ala ithnayn innaha amana wa innaha khizyun wa nadamatan yawm al-qiyamah wanni kun bakka gaabbiiti bakka borrakkoo itti nama fiduu danda'u zaan of eeguun barbaachisaadha ogaa fi qabattan gaafadha wa illa ammoo asuma irratti walii gabaabsinaa hundi keessanuu warri bor filatamtan dubartii irraa haa ta'u amaanaa baachuuf dhufaa ahdii fudhachuu dhufaa innal ahda kaana mas'uula rabbi biratti itti nama gaafachiisa so nafiladhu jedhamu shari'aa keessatti إنا لا نولي أمرنا هذا من سألنا نبي ربي تجري عليه الصلاة والسلام مرتون إن نسدو أنا تعالى وأنا كسي شريعة كسنجرو وعين يوكيني ربي سبحانه وتعالى وأنا تندن نسر ركعة يوم نمني سفلتي يوم نمني سفلتي يوم نمني سبربادي وأني قول أنجر على كل حال إن خير من استأجرت القوي الأمين كان ندقتنا إن خير من استأجرت القوي الأمين نمي اسم فيدوك أبدا شرط إلى مقوتوك أبا توقفان ججبتوك أبا برنوتا ججبا عقل ججبا بيكمسان ججبا وبنون ججبا إجنون ججبا حق أدلقون ججبا حق تكسون ججبا أقادوا بچون ججبا نما ججبتو برباتي ججبا جتون جسمي كفامتي جسمين ججبته وندركما ولكن جسمينس قوة قباتشو قبا نمني أقولا لامشايا چچبا بوتوتا ركوتما كان نتفيدني قويا مركما أتشيبو يفوتا وفي الربوزي أكن نقود أموتما نكن نقود قبلين أكس نقود نو كوني بكين قب كان نفيدنا إسيدت اللي باتا حواسة اللي باتا بيات اللي باتا موتمت اللي باتا كوني ندندو كنم فيدنا نام مو متطرفة باي كران تاني ديمي كونين تاني سنين تاني كونين تاني كونين وجتم واني تاينجر نيجاتيف انرجي غنم الرجل حاسول لين فيدنا كم بربانو نام نقطة تكلا فكاو دندو حواسا كنا وابوسو دندو
ashaaraa wayii lafa kaa'uu danda'u basmaa qabaachuu danda'u nama irraa waa dubbatan nama waa irraa haasaan nama waa dubbatu nama amansiisuu danda'u nama waa hojjetu hojiin isaa nama gammachiisuu danda'u akkasiisan filadhaa wal dura baasaa warri kaardii fudhattan warri bor filatamtan ummata kanarraa ba'aa buusuu nama danda'u fida yeroo garii lillahi war rasul rabbii jecha namaa jecha hawaasaa jecha mataa keessanii jecha mee yeroo tokko ummanni kun haa buqatu yeroo tokko ummanni islaamaa kun rahaa godhu biyya kiyyaa haa jedhu lafatii yaa jedhu ardii kiyyaa jedhu asit dhaladhe yaa jedhu asit guddadhe yaa jedhu asit baradha yaa jedhu biyya tiyya gargaaraa jedhu biyyoomaan haa jaalatu miidhaa kaleessaa san nama isa yaadachiisu osoo hin ta'in kaleessarra dhaabbate seenaa san dhiisee seenaa haaraa nama galmiisu nuu fiduu nama danda'u irratti hojjedha. Kan booyee nu boochisu dadhabnee jirra. Amaana boonnee dadhabnee jirra. Kolfinee illee dadhabnee jirra. Amma homaa nun kolfisiisu homaallee nun boochisu. Namni yoo quufe akkana. Namni yoo quufu booyichallee yoo quufu hin dhiisa. Kolfallee yoo quufu hin dhiisa. Boonnees arginee jirra. Kolfinees arginee jirra. Kanaafuu haala kanarraa kan ka'e namni boru filattan nama diin qabu, nama amantii bareedaa qabu, nama amaanaa qabu. Inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amiin. Inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amiin. Nama amantii qabu, nama hin ganne, nama hin gurguranne, nama deebisee kennee hin galle, nama jabaa. In argitaniimi? Nu qofaa miti bar achi baa laala, ganda biraa laala, mana biraa laala, mana mootummaa laala, mana NGO garagaraa laala, mana dhaabbilee garagaraa laala. Shabaabatti hoogganaa jira. Shabaab akkamii? Aktiif. Qaroo. Ka wanni hundi galteef kaasootiin himin nyaararraa nama dubbisuu danda'u. Kanattuu garas jira. So, election but select the best. Election ta'ullee nama achi keessaa jabaa ta'eef keessaa filadha. Nama bareedaa keessaa fuudhaa. Nama boohu nutti hin fidina. Nama rakkoo himuu nutti hin fidina. Nama ganamuu waa himatu nutti hin fidina. Nama waa hiiku, nama waa ijaaruu danda'u, nama ceesisuu danda'u, nama jijjiirama amma dhufe kana gara guddinaatti jijjiiruu danda'u irratti hojjedha. So, you don't have any question, then goodbye isiniin jechuuf deema. Gaafii yoo hin jiraatiin asuma irratti isinii gabaabsina. Be aware. Take care of it. Yookiin deemee nu nyaata waan ta'eef akkasitti yaada. Keessattuu warri naannoleedhaa dhuftan, warri godina adda addaatii dhuftan nama jabaa ol nu ergaa. Waa hundaaf daayivarsitii eeguuf nama jabaa nu ergaa. Akka amma olii gad deemamee haasa'u kanaa miti. Haqa namaa tiksuun barbaachisaa waan ta'eef daayivarsitii eeguuf nu ergaa. Biyya guutuu filachiisne saba guutuu keessaa baafnee hin danda'amu. Daayivarsitiin eeggamuu qaba. Daayivarsitiin eeggamuu qaba. Kootaan namaa eeggamuu qaba. Amantii Islaamaa geggeessinus haqni namaallee eeggamuu qaba. Kanaafuu haqa kee eeggachuuf Oromiyaatti ol ergitee dadhabaa yookaan ol ergitu taate sittu godina kee ajjeese. Sittu godina kee ajjeese. Oromiyaarraa fuutee federaalatti ol ergitee dadhabaa yookaan ergitu taate sittu Oromiyaa ajjeese. Kanaafuu responsibilitiin itti gaafatamummaan accountabilitiin sirra jira jechaadha. Nama jajjaba ergaa, nama humna qabu ergaa, nama dandeettii qabu ergaa, nama beekumsa qabu ergaa, nama sammuun dalaydu ergaa. Kanaafuu karaa saniin deema. Uf keessaa nama humna qabu uf dura dabarfadhaa. Nama khayrii naa dalaga jettanii beeytan ummata kanaaf bu'aa qaba jettanii deemtan uf dura dabarfadhaa. Guyyaan filannoodhaa bori. Borga namarraa agasaa 8, agasaa 9, agasaa 10 ti geggeeffama. Filannoon amma deemaa jiru kun egeree hawaasa kennaa, egeree ummata kennaa, egeree biyya tanaa, egeree diinii kennaa, egeree diinagdee hawaasa ummata muslimaa kan jala sararee murtii itti kennu waan ta'eef jabaadhaa jechuun barbaadeeti. Kan kanarraa nafe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan toltu nu haa fidu. Rabbiin nama tolaa nu haa fidu. Rabbiin nama duniyaaf deemu, nama kursiif deemu, nama aangoof deemu, nama dhageettiif deemu
nama qabeenya saamuuf deemu nama ganuuf deemu nama gurguratuuf deemu rabbiin nurraa haa qabu khayrii nama qabu rabbiin nutti haa qabu nama gaarii rabbiin haa fidu isinis hanga dandeettaniin والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جل ربي سبحانه وتعالى كرم سارت تشو ملئ كرم سارت جباتشو ملئ كأجيلشو ربي كنوفلة الله ربي اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ربي وان انتاني نتنكبني أيو بيكا قبتا ربي نوافد قبتا اللي ربي نوافد قبتا كوا إجاروف كوا ججيروف كوا هجتشوف كرور فتي ترادة كان ربي نوافد هيو بايك أمنا بيكا بايك أمنا نما دندتي كبو بايك أمنا كان برباني لله والرسول أتنوكوت جنة أسباسو يو كان انتاني حجين تينا قددودا حجين تينا سبتا دبرتي تينا الراهي كمي نمني أبلي تينياتا حجي تينا سبتا بارزافي غرغرتي نما دوفين نمني دولار جيرتي كي سكاتا حجي تينا نما بربري قمدي غرغرتي بونا غرغرتي دوفي غتي اسيتين فوداني برسنتي نمني ittiin deemee aballi nyaatee deebi'a aqlii haaraa fiduu hin dandeenye hujii haaraa fiduu hin dandeenye beekumsa haaraa waan dhufuu hin dandeenye gadi baasuu hin dandeenye akkana walduu ka deemne daa'iman nama boochisaa ufii bo'aa seenaa hammeenya qabdu dalagaa itti fufuu waan hin danda'amneef waan amma jalqabame kana akka of duuban deebine karaan amma irra jiramu ka amma jalqabame kana akka of duuban deebine nama beekaa nama hayyuu fiduun barbaachisaadha hayyuun furmaata namaa fida hayyuun beekumsa qabatee dhufa hayyuun murtii haaraan dhufa hayyuun biyya namaa guddisa hayyuun biyya ijaara dargaggeessi immoo humna har'aatis ka boruutis dargaggeessa abdii boruu wanni jedhamu wayiitu hin jiru dargaggeessi kan har'aati ka boruutii miti har'a hin jiraanne taanaan bormaal nyaata nama kaleessa hojjetetu har'a jiraata nama har'a jiraatetu bor nyaata dargaggeessi kan har'aati malee kan boruuti abdii boruu wanni jedhamu sun is fake already fake dargaggeessi kanuma har'aati har'a jaadhu har'a jiraadhu har'a ittiin uffadhu har'a hojjedhu har'a tajaajili boru jiraattee kee jiraachuu kee rabbitu beeka yookaan jiraatte yookaan jiraattu nobody knows about you ati guyyaa dhufteen beeytu guyyaa du'a keetiin beeytu so har'a jiraatte malee abdii boruu abdii iftaanii wanni jedhamu wayiitu hin jiru kun jecha qofa jecha san irraa gara gochaatti jijjiiramu dargaggeessi har'a jiru kun har'uma warri nabi rabbi wajjin alayhi salaatu wassalaam diinii kana asiin gahe ijoollee waggaa 17 gadiiti akka Ali ibn Abi Talib akka Arqam ibn al-Arqam kunniin warri seenaa dalagee mana isaanii gadhiiseef umriin isaanii waggaa dargaggeessa waggaa 17 waggaa 20 so future generation wanni jedhamu wayiitu hin jiru akkuma biyya keenyaa sartii manzis of sunshine jedhan sani جيني كل سدين جيرو ربيني إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم جل سرتي منزل of sunshine وني جدم ويت ونجيرو دوغونغورا لا كوسا كوني doesn't make sense كنافو درجة أبدي بروتي وني جدم ونجيرو أبدي هرآتي هر وجد وهر نيات وهر أجرات وهر أدوي زن بورو ربي تسيبك بورو فما كرور فرد so درجة أما دفكون boru biyya namarraa fuudhaa son ta'in har'a qabadhu har'a teknooloojiin keeti kilaaseeriin barreessuun hafee jira zamanni akkasii miti peestaala baatanii deemuun hafee jira kitaaba guuratanii deemuun hafee jira everything in your mobile foonii kee keessa jira so as keessa jira sammuun teellee wanni hundi as keessa jira durummaan sammuu keessa jirti hiyyummaan sammuu keessa jirti beekumsi as keessa jira wallaalli as keessa jira waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala as keessa sii kaahee fuutee namatti kennite kursii nama jalaan hin deemin kursii kee qabadhu ta'i seera kee qabadhu ta'i bakka kee qabadhu ta'i adeemsa kee sirreeffadhu dargaggummaa kee yeroo isaatiin itti fayyadami gaafa dulloomte gaabbii malee wa tokko keessa hin jiran after 40 wanni ati fiddu tokkochi hin jiru kan ati dalaguu dandeettu amma har'a akka sareetti fiide akka harreetti baatte akka sareetti dutte waan qabdu walitti qabatte boru nagaan akka leencaatti nyaatta jechaadha waan hojjette afigaatitti walii galle yoo kana irratti wal hubachiisnu ta'e intellectuals brilliant mind warri silaa sammuu qabdan warri intelligent taatan warri
qaroo namaa taatan warri qalbiin keessan qulqulluu ta'e warri xiinsammuun keessan hojjetu identity crisis akka isin mudanne uf duratti deebi'aati waan lafarra jiru hubadha bakka isin malu qabadha hin gowwoomina dargaggeessi hin gowwoomin biyyi kun sitti hafti sitti waliin booya sitti waliin du'a sitti waliin jiraata ka dura jiru deemaa jira so leenjii fudhadhu ogummaa fudhadhu barnoota irraa baradhu beekumsa dabaladhu qajeelatti hojjedhu dargaggeessi abdii har'aa malee abdii boriitii miti abdii har'aa irra dhaabbadhu boru nyaadhu kachirraa nafe taanii walitti deebinaa haganuma walii dhaamuu fi wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh